Galma milkii dhaadhumne caayaa irra biraa solkanii guyyaa qorraaf qabbaana keessa taa'ee hin barsiisuun fayyade biyya warshaa sammuu doomaa qiranu simachuuf lafaaf lafeen xiyyaa lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa sagantaa teenya jalqabuudhaaf bismillaahi dura buufanne maqaa bareedaa isaa kanaan furtuu ergaa teenya godhanne tabbaa fi dhooqas tarkaanfachuuf mu'innu siin gargaarsifanne sinqii imaalaa guduunfachuuf alamaa fi nootii fudhanne sittirkannee waa qopheeffannaa nu eegi qaamtuun dubbanne sharrii shiraa fi sheeyxaanarraa rabbii keenya sin maganfanne sharriif shiraa fi sheeyxaanarraa rabbii keenya sin maganfanne alhamdulillahi yaa rabbii haaliqa keenya si faarfanne nagayaaf rahmatas nabiyyi caalaa kalqii irratti buufanne aaliif sahaabotaaf taabi'aa mu'mintootalleetti aanfanne isaan nuufaa dhaqqabu jenna rahmanni yoomillee dancinne isaan nuufaa dhaqqabu jenna rahmanni yoomillee dancinne salaamullahi alaykum yaa obboleeyyan waliif dheebonne salaamtaa miira jaalalaatiin onnee rooraaftuun sisimanne erga waliirra salaamanne wal gaafanne namuu nagayaa lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa galma milkii dhaadhufne caayatiin rabbi solkaniif guyyaa qorraaf qabbaana keessa taa'eetiin barsiisuun fayyade biyya warshaa sammuu doomaa qiranu simachuuf lafaaf lafeen xiyya lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa dhufne ana qarsaadhaa keessa muhaadaraaf arattaa sottum iddoon tullaafaaf lafeen isee seenaan si haalaani bareettum seenaa hundaa kaasuun dhaqqabnu waan yeroon taateef gabaabtum takkaa fi lama haa dubbannu tan dubbachuun nuuf barbaachiftum biyya kakkaa sheekh ahmad watar faa oomishuudhaanis beekamtum ardallee seenaan si tanuudha san keeysaan dheefnu waan jajjabtum dantaa kattaa kanniif keeysatti qabuu gantaa afur hammatun itti aansuudhaanis habuloo itti aansuudhaanis habuloon tan gantiisaatti jala jirtum isaan kun hundinuu boleeyyan yokkaaniidha dhageenyootun harmeef shamarran qaban hundaa suphii salaannan ganamfatun ittoo barnootatti yaa'anii sheekarraatiin nu waraabbatuuf wanni akkaan nu dinqisiise harmee kan daa'ima hoosiftum fudhattee ilmoo yookaan dhiiftee bariisaatiin barachuu dhuftum laala kanaaf harkaan kennu jechuun jabaatteetiin baratuuf maddaan haraashii hamil koytu oomishtuun dhaalootaaf biyya lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa maddaan haraashii hamil koytu oomishtuun dhaalootaaf biyya lafaa ol kaane haa qobsifnu majlisa miiraasul anbiyaa
biyya hayyootaa fi sheekanii isin keessa burqaa turanii elemoo fi jaarra abbaa gadaa hayyoonni hiireen tolte suni kan akka imaamul watarii lubbuun isin keessa jiranii hayyoota biyyaaf oomishuudhaan sadarkaa guddaadha qabtanii kan durseenaan kana fakkaatti argamee maalii hojjettanii kan durseenaan tana fakkaatti argamee maalii hojjettanii arda seenaa dur hojjechuudhaaf qophii taanee jirra jettanii waan dur barree hin dhiifnu jechuun majlisa jaa'u ol kaatanii maqaa abboota keenyaan nyaannu ni hojjannaa seenaa akka isaanii maqaa abboota keenyaan nyaannu ni hojjannaa seenaa akka isaanii majlisa keenya nu jaarrata jechuun kunoo lafaa kaatanii majlisa keenya nu jaarrata jechuun kunoo lafaa kaatanii sheeyiliyaas ahmad ayyuu nam tokkollee addaan hin fille arda kunoo eeybateeysanii bakkayyoo kaanee dhufne nulleen hawwanii fi shamarran keenya manguddoodhaa fi dargaggoolleen dirrabbii guddaadha barsiifte warra diin hin beeyne barkalee warra diin hin beeyne barkalee waa hedduudhaa nu gargar baafte waan nu dhibaa ture barkalee galatoomii siin jaan sheekha yooniif galanni jechaan galee galatoomii ustaaza kiyyaa yooniif galanni jechaan galee galatoomii siin jaan sheekha galanni yooniif jechaan galee ganti kattoof kan isa jaalaa jiru hundeenuuf tokkoomanim ganti kattoof kan isa jaalaa jiru hundeenuuf tokkoomanim tinkundumaale abbaan qaboo jechuun wal nuuf kakaasanim barsiisatiin islaam qobseesuun mana barsiisatiin islaam qobseesuun mana ijaaruu filee galanim namu waan kaaburraa ol ka'ee tan qabuutiiniif gannachuunim wanni hedduu nu gammachiise yokkaa dhageenyu nuuf himanim as keessa waan addaa dhageenye namatti kiittaa'uu dhabuunim nama tokko dachii majlisaaf kennate kophaa if qabuunim kan rabbii warri wal dorgomaa jedhu qur'aanaanim kumboota kennachuudhaan kutee hamilkaa'uu firaa faaliinim hamilkaa'uu firaa faaliinim boota kennachuun si dabarte kan majlisaa ijaaruu jirtanim ni jirra yoo jettanas koottaa hilmaadhaa namuu hiriiraanim jannata bareedaan harkattoo kan hin hirmaanne hawwuudhaanim jannata bareedaan harkattoo kan hin hirmaanne hawwuudhaanim waan jaalattan irraa kennachuun argattan firdawsii rahmaanim habuloodhaa fi naannoowwinis wal dorgomaa nuuf kattaadhaanim nuti ardaan tana isin ayna warra dabruu dorgommiidhaanim nuti ardaan tana isin ayna warra